Dhufte baatiin barakaa baatiin ramadaana ji'a kana mee maalumaan simanna qophiin maal fakkaatti teessammee jirana sheer godhaa wal bilaan gahaa mee walaloo tana bu'aa irraan dhabu kan beeyne soomana qabxiiwwan muraasa walaloon ibsanna yaa ji'a rahmataa ji'a araaramaa yaa baatii jaalalaa badhaasa muslimaa keedii gurguddootu keessa kajeelama akkamiin simannaa jettammee yaa nama يوم بين خوتو أناتو سيفيما شير قدي برانجي مسلمة عالما أكا إرافة يدمو تكا قدان نما أكا إرافة يدمو تكا قدان نما سمنا صومنا هجي قلبي داتي قلبي تهي قراسي قبعي سرتي مالين قراسا جتشو بربادتي خوتو سيفين ما ديبي غافي تيتي أنا هركاك أبا مال ركتميئتي تقفان قراسuma qalbii kan jedhamu tawba zikrii fi qur'aana baay'isuudha qaba qabsoo lubbuu godhi akka ajaa'iba cubbuu dilii teetii gurguddoo akka gaba waan namarra keessa yoo ta'e sakkaba kanarraa tawbachuun boo hojii jajjaba waan balleessite hundarraa tawbachuun si qaba lammaffan niyyaa ta'e qulqulleessu akka ol fudhamu niyyaan tun bu'uura hojiin isin malee namaan ilaalamu qulqulleessu qabda hojii kan keekamu akka waan gaariidhaan boru galmeeffamu niyyaan tun bu'uura kana waasiin himu rabbi nuuf haa tolchu mee jabaadhaa namu gariin keenya shurbaa ammaa sambusa waan nyaatan hundaaf garaasaa qopheessa nyaataa fi dhugaatiin garaasaas diriirsa salaanni eessa jira dhifameeti ciisa afaan saa erga bane akkuma zubaala nyaataa fi dhugaatiin ofi buusa bala ji'a zikrii fi qur'aanaan guddisan madaala nyaatatti deebisee nu harkaa wallaalaan lakki sirrii miti rabbiin nu zigaala karaa nabiin dabsin isaatu nuuf caala eegaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota kiyya hundi keessanuu walaloo tanarraa ibsa bareedaa fi gorsa bareedaa harkattan jeeti yaada walaloo tanarra nama ajaa'ibsiistu baartii lammaffaa keessatti waa'ee ramadaanaatiin ta'u wal qabattu isiniif hin dhiheessa inshallah sheer laayik koppilinkii godhuudhaan nu jajjabeessaa jaalala nuu qabdan asumaan nuu ibsa isinin jenna wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh